sipping Tangeray and juicing what's the use? Cause I'm a hopeless thug, ain't no love. Reminiscing on how close we was. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abbalesakhiya anda rasail mi barbada dademtu wahanoli tin tabe wahanoli na kanniyo kan sabihan nagesi Abshir marra konjira Hossein Singesa sabyani miti malif Sudan intane akkuma Hossein nanjattetti rabbiin jannata siyana ko abbalese islama dhiifama naa godhiime takka si gorsu lakki achuma qabi haa taa'u dhis atumman itti fayyadami bar gorsuma si fayyadu takkaan si gorsa je'eeti laal walleen qalbii nama goggoysiti nurraa dhaamsi ati islaamaa mii maali galatoomi gorsa keetiif obboleessa kiyya afaan kee nila lamarra kaayegana ni ga'a wallee dhaamsi gaa duuba Aoo qulfii dhaamsee yoo si buuse malee walleen dhaamsu si taatu caljeenoo hojii caqasi yoo siin taane bu'i maal qaba yoo nurraa dhaamsite maaliif fadhii kee qofa laalta siif galaa miti obboleessa kiyya yaafattaa yarzaagin ciqichiqin irraa dhiisi nageessi jettee si geessuttiin jira ati siin gorseettee nama aarsi taa'u dhaabinarraa ganamaan gammachuu kiyyanirraa laaqini hay bara ani sumaaf je'eeti obboleessa kiyya walleen dalagaa sheexaanaati qalbii si goggoysiti hoggaa qalbiin si goggoyte ibaadaarraa fagaatta aboo amma dhaabinarraa gorsaa moo dhaabeetiin si buusa deemuu feetu hay waa hundaafuu bikkaa jira bar diliidha Aoo diliyete amma hunno kan hin dilii seenu dilli qaansi dhee asirraa si buuseetiin dilii seene yoon seenellee narraa'us Aoo ega dilaa'uu taate dilooynus afaanuma keenyaan haa dilooynu afaan oromoorra nu kaayi ali birra afaan oromoo hundee oromummaa afaan oromoo hundee oromummaa kajoorra nu kaayi billa alayk darasaa kiyya akkana gaa afaan oromoo hundee oromummaa Managa Afaan Oromoo Dalam Afaan Oromoo Afaan Oromoo Afaan Oromoo I can't believe this hay boo yoom suutii dhufte torbaan takkanitti haa eegaan dhufe Wow, mashallah, welcome. Baga nagaan dhufte. Barati bar rabbi si laafise kanamni dilli si biraa qabamaa oolu takkaan qabamne arraba fakkaata. aboomeen hadiisi amma shurxaan na qabdeetiin dhufe Khayru wa khayraati. Amata dila kana kan qabamin amma akkami qabamte. osoo anaa fi jaaloo fi gurbaan jimmaa takka dhaabbachuu jirru shurxaan nu dhufte akkasittiin ana arab ana bani qureesh minaamination jee amansiiseetiin garagalee firraa deeme Duuba akkami qabamte. aboo jaaloon na qabsiise laa mush arab jeetuma jara harkaa utaalee dhufee na qabee yoo ana manne kottaa isiniin agarsiisaa gurbaan taargaa keenya qabaa jeetuma harkanarraa ol qabee kittibaatii gaafa ijoollee akka taargatti nurra kakaayansan guddoo akkasitti garsiisee hunu laalaa taargaa keenya qabaa anas laalaa jee firraa baasee garsiisee taargaa kanaa kana nan takka illee hin qabu ummata biyya keenyaa malee jee akkasiin na qabsiise haasidni Shit. Haasida an qabamee namni maa hafaadha bar. dhumarrattis waan jeenni beektaa haadaa taargaa of nation of nomination nama keenya kaafellee taargaa kanaan barbaadaa qaba jeen Dhugaa bar kitibaatiin keenyaas taaddaati akka taatuutti nurra kakkaa'ani loogoo keenya jechuun hin deenyaa bar. arabchichilleen ajaa'ibee laa kuni asxaa kitibaatiitii miti asxaa rasaasaati qawweetu isin dhawee nuun jee Dur biyya keenyatti kitibaatii minishaan namaa jiran jettuuni. assalaamu alaikum yuyyaa arra fayyaa sirraa mul'ata akkam alhamdulillah doktor arra fayyaa akka ajaa'ibaa na dhagayama fayyaa jahan doktor galatoomii jechuun si xiqqaata akka doktorattis na wallaantee dhiiga keetillee naaf gumaachite doktor waan hin je'uun qabu galanni kan rabbiitii rabbiif galata galchi atis gaafa fayyitee jabaatte dhiiga gumaachuun lubbuu nama takkaa baraaruuf yaali akka fayyanii akka keetitti gammadan abshir doktor nama dhukkubsateen nama rifata akkuma ati obboleessi kiyya kun sababa hanqina dhiigaatiin du'uun qabu jettee dhiiga keenaa gumaachitee lubbuuti na baraatetti anis lubbuu takka baraaruudhaaf musta'iddiini lubbuun takka illeen sababa hanqina dhiigaatiin du'uun qabdu akkana kunoo maashaallah doktor gara biraatiin waan si gaafadhu dhiiga keenaa kannitee lubbuu na baraartee mi'ati bilattaayipiin kee maali silaa nomination same to same Aboo kottu meeti dandharraa ras.
Ana banta barsiisa. Siin baanaa kottu. Si malee dhandhaarraa raas biraa kamii jira. Maal jette barsiisa? Qoyati maaliif hin qoonne? Chemistry 0, history 0, biology 0, math 0, afaan oromollee 0. Maaliif mataa kana jabaatta? Hayyi. Maali amriin? Barsiisa niin fooyyessa. Jabaadhee qo'adhee ama booda. Hojii ati karaa gubbaatee hojjettu argeetiin jira. Maal fooyyessita? Nama qo'atuu fooyyessa. Ati sa'aa daftara bantee laaltu qabda. Karaa gubbaatee dabbaa laalta. Tamtu dabbaan qabnee tamtu dabbaa qabaa. Dabbaa akkanaa dabbaa akkasii. Yaa Profeesar Dabbaa. Barsiisa dogongortee jirta anaa miti. Us eenyu sobda ijoollee keessaa mormaa achi baastee zuum gootee dabbaa laaltaa miis nagarree ani eenyu sobda? Daddabii Profeesara Dabbaa. Barsiisa an dabbaa bishaan turu gammalee dabbaa biraan beeku an dabbaa mana asirta barsiisa. Us baalage amma boru mana keessan dhaqeetiin ilma keessan daddabii Profeesara Dabbaa qabatan nurraa qabaa qaraatitiin jiru bilaashuma daftara bittanii fi jeetti hima. Barsiisa hin himin nan dhiisanii ulii jabaadheetiin qo'adhaa. Tole simisteera kana qabxii gaarii yoo fiddeen himu. Amma immoo waan beeturraayin gaafii si gaafadha Profeesar. What is Dabbaa? How many types of Dabbaa? Define nomination nu godhi. Silaa fatanaan kana taate A+ nomination fiddaami. Awo barsiisa. Us korbees daddeemu. Ta hijaaba uffatte malee takka wees jalaa baati hunda filoo goota. Profeesar Dabbaa. Silaan abbaa kee ta'e billawaan si darba. Tolega dhumarrattis walaloo ajaa'ibaa ta'a kan nama bahaarsitu. Abbaa walaloo kana jedhu maqaa isaallee beekuullee baadhuu nama ajaa'ibaati dhugaa. Walaloo kana naaf bashannanaa itti naa boharaa. Nagaattiin naaf turaa guyyaa biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Nagaattiin isiniin jedha obboleeyyan. Harargeedha jirraa biyya jimaadhati. Dhiisuu hin dandeenyu silaafuu qamaati. Tahus na dhageeyimee wahin sii himaati. Weenne tanaan bahee ganamaan ka'eeti. Ganda gaattiraan gahee mana aruuzaati. Achin itti gore jarri fira kooti. Yoo mana ol seenuu jarri na guddisee mucaan dheeraan tokko feestaala luqqisee jimaa qudaa ajaa'ibaa natti as facaase. Inni itti aanu urata naa raabse gammadeetiin anis. Jimaarra gachiise marxoo keessa seenee jimaarra gachiise shamarranii hedduu hagaafas wal barree barcaadha eegellee doowriidhaan hiriirree afaanitti jimaa waliif axeerarree hashubbisus hedduu waliin bu'ee dirree. Ejersaas fidanii nu jidduun girgiraa uudis qabsiisanii urgaansa waan biraa as luqqise mucaanni hiike haqaaraa warri axeeraru gaafa san dubaraa qamaatii akkasii hin garre san duraa raajita gaafasii saamiyyoon waan biraa naa dura kennaafi qabatan hiriiraa looziidhaan maranii. Hoduu qabinarraa an fudhachuu qofa afaanitti irraa ittiin fufe'anis boqoo fi qixxeessee dargaggichi tokkos buna naa dhiyeesse hoggaan buna kanaan takka gaddabarsee tuunduru naa laatte ammaas bakka buuse jalqabaaf qamaatii qudaaniin eegalee sanboodas uranni beeytaanatti tole bunaas wahin dhiisee irratti dabale mirqaana jimaatiin anaaf wallaale sagantaan jireenyaa tarreenatti galee faana buunanis tilmaamuun eegalee halaafeensa hinaa qilleensaa yaabbadhee akkuma culullee baroomsa saa ta'uu boo ammaan xumuraa. Nan qajeelcha gaafas kan fedhe doktora daldala bal'iseetiin maallaqa hammaara finfinneetti galeetiin mana fooqii ijaara itti dabaleetis ni bita xayyaara tan amalaan gaarii miidhayduu dubaraa filadheetiin isheensutatti wal baraa sobee hayyamsiisee bultii wajjin jaaraa sanboodan gattaa'ee ilmaan irraa horaa naaf mul'atte gaafas addunyaan guututti hiriyaa Baaraak Obaamaati ayyaroo sanitti haroorri gaafasii isa akkanaati qindeessan sagantaa beekaa gaanaa miti abjuudhaa fi hawwii mirqaana jimaati. Yoon akkana juus boo hin aarinatti meesiifin odeessaa galata isaatii gurraanas ja'inatti mirqaanni gaafasii ufna wallaalchisee dura yoon ol ka'u girgiraadhaan jisse amalli ibiddaa mata wal geesse firaashaaf boraatii gingilchaa fakkeesse shaashee fi buftaana gan qabduu ta'u walitti bayse boksii waanan seenne namuunuma obse galata gaafasii hin fixu odeesse giddumaan gabbaa fincaan na gergersee marxoon keessa turees na irraanfachiise yoomin si yaadadhe keessaa na luqqisee akkan dhaladhetti qullaa ganna baase marxoo ol deebisu hoggan lafaa harka faffacaasu. Sadii wadaa jaasan qilleensi na farsu. Mana yoon ollaaluu dachiitu naan cite irra caalaa hawwan afaan walanqatee kuun ija qabatee kuunis na dhokatee gariin iyyoon laaluu toomaa siffate dargaggeessi taanaan saboonni maraate hajuuf hoflu magaalaan dhaabbattee fiiginsaa huddumaaniif dhiitee hararransa hinaa bosonatti lixee kan gufuun na dhootte hotteen quba miilaa sadii bubuqqaatee. Kana teeraaf Jaappoonii fi qaama qajimaatu fixee marxoodhaa fi kophee dabalatee waliin garre kunoo achiin eda bultee galanni isaa kanaa qamaatii yoo halkaniif guyyaa haalaan guddatte boora koon akkanaa takkaasii mudatte tanaafuu dhageessaa warri dargaggeessaa xiqqeeshuma hadheessaa warri lulluuqqattan ijarraa na hambisaa qopheessee dhiheessaa Shambakii Ahmadii isiniin araarsaa yoon qabaadhes badii.
mudannoo dhugaarratti hundaa'e akkasumatti kan hin deeme gandi sun ammallee yoo namni du'e taziyaaf hin dhaqu asumaan bilbilaaf malee.